Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan xumura bara 2019 sagantaa irraa keessatti naannoo Amaaraatti daa'imman 6 erga ukkaanfamanii ajjeefamu. Namoonni daa'imman kunneen ukkaamsan maallaqa gaafachaa turan. Walumaa galatti birrii 500 hanga 700 gaafatan. Barreessaa Yaazoo Kababaa har'a mana murtiitti dhiyaachuu fi murtoo darbe. Abbaa torbeetti ijaaramuudhaan shanii wajjin hojjechuudhaan leenjii fudhachuudhaan aangawoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf. Jawaar Mahammad kaafaa'utti makamuu hordofee namoonni maal jedhu? Uummanni illeen kan duraan filmaatatti hirmaannu hundi har'a Jawaaris bikka kaneessatti hirmaachuu isaatiin akka gaariitti uummanni keenya irratti hirmaata. Filmaata kanarratti iyyeetii yaadan. Mooxaatti gubachuu masjiidota hordofee poolisoonni to'atamuus qabanneerra gabaasa biraas qabnu qopheessaan Hamzaa Hussein kan isiniif dhiyeessu Anzaalaalam Taaddisaati. Rakkoon nageenya naannolee Affaarii fi Somaalee gidduu jiru hamma ulfaatina isaa xiyyeeffannaan arganne jechuun manguddootni komatan. Komiin kunis konfiraansii nageenyaa jaarrolee naannolee sagalee irratti argaman har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti ka'e. Sababni guddaan konfiraansichi qophaa'e maal akka ta'ee fi yaadota dhiyaatan waa'ee liqoo Bizuu Warqee Olaanaa hordofeera bilbilaan dubbiseera. Sababni isaas egaa naannolee Affaarii fi Somaalee gidduutti yeroo hedduu waldhabdee fi namoonni lubbuun namaallee darbaati kan ture akka fakkeenyaatti onkololeessa darbe qofa haleellaa aanaa Afaanboo jedhamu keessatti halkan tokkotti namoonni 17 yanii namoonni 34 ta'an madaa'uun isaanii ni yaadatama. Haleellaan kun warra kaan irraan odeeffannoon isaa haa beekamu malee kanaan alatti kanneen guyyaa guyyaadhaan lubbuun namaa fi qabeenya irra miidhaan gahaa akka jiru daangaa naannoo Affaarii fi Somaalee irraa akka gahaa jirudha. Jaarsoliin naannoo sanirraa dhufan kan himani. Waldhabiinsi naannolee lamaan gidduu jiru kun immoo akka mootummaattis xiyyeeffannaa guddaa hin arganne. Kanaan alattis immoo waldhabdee xixiqqaan naannolee kan gidduu jiru sirriitti miidiyaadhaan irra deddeebiidhaan kan ibsamu yoo ta'es kan naannoo kana jiru garuu miidhaan guddaan oduma gahu sababuma miidiyaan irratti xiyyeeffatee hin himneef xiqqaa fakkaatee lubbuu nama baay'ee galaafachaa jira. Kanaaf waldhabdeen naannolee Affaarii fi Somaalee gidduu jiru kun xiyyeeffannaa argatee nageenya haa bu'uu kan jedhu irratti kan xiyyeeffatedha. Konfiraansii kanarratti eenyu faatu argame? Konfiraansiin kun jalqaba irratti kan qopheesse kaawunsilii maanguddoota Itoophiyaa kan jedhamudha. Kaawunsilii kana abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatootu dura taa'ummaadhaan gaggeessaa. Kanaan alattis ministeera nagaati kan qindeesse. Egaa marii kanarratti jaarsoliin biyyaa guutuu biyyaarraa dhufan naannolee sagalanii fi bulchiinsa magaalota lamaan irraa dhufan argamaniiti kan jiran. Keessumatti naannoo Affaarii bakka turistoonni baay'inaan dhaqanidha. Naannolee kanarratti dhageenyi haraan akka hin jiraanne walitti bu'iinsi yeroo jiraate turizimii biyyattiillee waan miidhuu fi tarii dhiibbaa dinagdee akka biyyaattis fiduu danda'a. Hariiroon naannolee kana lamaan jidduu jiru kanaafuu haa furamuu. Namoonni bebeekamoonis argamaniiti kan jiran keessumattuu akka atileet Hayilee Gabrasillaasee fa'aa walummaan qabeenya horatanii jiraachuudhaafuu nagaan hin jiraanne yaaddoo guddaa uumaa kanaafuu nageenyi baay'ee murteessaadha ergaa jedhu dabarseeti kan jiru innis. Kanaan alattis deetaan ministeera nagaa adde Almaaz Mokonninis waliin jireenyi naannoo Affaarii fi Somaalee walummaa cimaa kan qabu akkuma biyyaattuu fakkeenya gaarii kan qabu ture. Sababni amma nageenyi booraa jiruuf kuni qabni gidduu galu akka jiru kan agarsiisudha. Kana sirriitti ittisnee naannolee lamaan gidduutti dhukaasni dhaga'amuu hin qabu ergaa jedhu kan dabarsan. Asittis achis sochiiwwan mul'atan yoo jiraatan kan dhageenyu sagalee rasaasaa akka hin taane isinitu murteessa. Uummatni keessan waan isin kabajuu fi dhaggeeffatuuf ogummaa qabdaniin dhiigni akka hin dhangalaaneef hojjechuu qabdu. Naannoo Somaalee fi naannoo Affaarii irraa maanguddoonni dhufan kun sababa waldhabdee naannolee lamaaniitiin lubbuu nama tokkoo darbuu hin qabu kana booda jedhanii waraa galanii fi gara naannoo irraa dhufanitti ni deebi'u jedhamee kan eegamu. Bizuu Warqee Olaanaa gabaasa biraan dhaqqabsiisteef guddaa galatoomna. Ka ittaanutiin qondaaltotni nageenyaa wayita masjiidonni mooxaa gubatan itti gaafatamummaa isaanii sirnaan ba'achuu didan to'annoo seeraa jala oolu hoogganaan qajeelcha poolisii godina Goojjam Bahaa Inspektar Ayyaalna Tasfaayii himan. እነዚህ አመራሮች ውሳኔ ሳይሆን namoonni shakkamanii qabaman kunneen aangoo fi imaanaa itti kenname sirnaan galmaan gahuu irratti rincicaniiru. Qaama nageenyaa hunda qindeessuun otoo hojjetanii rakkoo guyyaa sana mudate haga tokko salphisuu danda'u ture. Isaan garuu hooggansa sirnaan kennuu diduun balaan sun hundi akka mudatu godhaniiru. Walumaa galatti itti gaafatamummaa isaanii waan hin ba'anneef shakkamanii to'ataman. Namoota kunneen keessaa 2 qondaaltota poolisii yoo ta'an 2 ammoo qondaaltota milishaati. አልሰጡም በሚል ነው ተጠርጥረው ኃላፊነታቸውን አልተወጡም። Naannoo Amaaraa aanaa Xagadeetti daa'imman loon tiksan
loon tiksaa utuu jiranii ukkaanfamuun ajjeefamuu aangawoonni mootummaa mirkaneessan. Daa'imman ukkaanfaman 8 keessaa 7 rasaasaan rukutamuun 6 battalumatti waayita du'an tokko madaa'ee hospitaala jira. Daa'imman kunneen ukkaanfamanii maallaqa birrii 500 hanga 700 gaafatamu qondaalli koominikeeshinii aanichaa BBC'tti himaniiru. Hamzaa Hussein. Naannoo Amaaraa jiddugala Gondar aanaa Xagadeetti daa'imman 8 ukkaanfamuun butaman keessaa 6 isaanii ajjeefamuu itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii aanaa Xagadee obbo Isheetee Aragaawwii nuuf mirkaneessaniiru. Daa'imman kunniin akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 10 bara 2012 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 6 irratti osoo naannawa laga Maayidaaraa jedhamu horii tiksaa jiranii namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen butamanii ukkaanfamuu dubbatu obbo Isheeteen. Daa'imman umuriin isaanii 10 haga 16 ta'an kunneen erga qabamanii booda gara aanaa Taach Armaacaw jedhamu geeffamaniiru. Guyyoota 10 achitti erga ugguramanii tursiifamanii booda muddee 19 cimdiidhaan hidhamanii 8 isaanii keessaa 7 rasaasaan rukutamanii 6 isaanii ajjeefamaniiru. Tokko garuu lubbuun hafee hospitaalatti yaalamaa jira jedhan obbo Isheeteen. Daa'imman ajjeefaman keessaa tokko maatii isaa gargaaruuf jecha mana namaatti qacaramee horii tiksaa ture. Daa'imman kunneen keessaa tokko ammoo wayita dhukaasni eegalamu gara hallayyaatti waan konkolaateef warra isa ukkaamsee bute jalaa miliqeera. Odeeffannoo kanallee qaama ilaallatuuf kahime daa'ima kana akka ta'e obbo Isheeteen ni himu. Maallaqa hedduu gaafatamanii waan hin kaffalleef ajjeefamuus isumarraa dhagahan. Namoonni daa'imman kunneen ukkaamsan maallaqa gaafachaa turan. Ijoolleen garuu hedduun isaanii harka qalleeyyii waan ta'aniif maatiin maallaqa kaffalanii baasuu hin dandeenye. Tokkoon isaanii birrii 100 gaafatan. Booda irraa 60tti gadi buusanii fi walumaa galatti birrii 500 hanga 700 gaafatan. Reeffi daa'imman ajjeefamanii 6 eeruu daa'ima miliqeetiin qaamonni nageenyaaf hawaasni waliin ta'uun bakka itti ajjeefamanii kaafameera. Guyyaa har'aa Xagadee ganda Gabreelii Bataskaana Gabreeliitti sirni awwaalcha isaanii raawwatameera. Qaamoleen nageenyaa aanaa Xagadee fi Taach Armaacaw daa'imman badan akka jiran eeruun erga isaan gahee booda barbaadaa turuu ka dubbatan aanga'aan kun garuu bakki kun daandiirraa kamaqee fi duraanuu da'oo shiftootaa jedhamuun ka beekamu waan ta'eef qaamni achi ga'ee barbaade hin jiru jedhu. Dubbiin nama ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kun naannoo Amaaraa keessatti irra deddeebiin kan mudatu ta'uu nama seenaa wal fakkaataa keessa darban ka biraa irraa dhageenyeerra. Konkolaataa fe'umsaa ka oofuu fi gara Matammaatti meeshaalee suuqii geessee saliixa fe'atee deddeebi'aa akka ture ka dubbatu Ahmad Imaam torban lamaan dura hidhattoonni 6 konkolaataa dhaabsisuun isa gargaaraa isaa fi imaltoota 2 ganda Shiinfaa jedhamutti ukkaamsu dubbata. Jalqaba wayita nu qabanii nu sakataan maallaqa homaa kiisii keenya keessaa dhabani. Gara bosonaatti nu geessanii tokkoon keenya birrii 300 nu gaafatan. Maallaqa maatii keenya irraa ergisiisnee kaffalle. Ani birrii 120 gargaaraan birrii 15,000 namni biraan nu faana ture immoo 70,000 kaffalle. Bakka neetworkiin jirutti nu geessanii maatiitti nu bilbilchiisan. Anaaf obboleessa kiyyatu bakka jirutti naaf fide. Wayitanni maallaqa fiduuf manaa bahu bilbilanii fi humna nageenyaa qabatee dhufta taanaan balaatu sirra ga'a jedhanii sodaachisan. Maatii warra kaanis akkasuma. Guyyaa 3 haga turre kana nyaatan arganne. Akaayii xiqqoo fi bishaan kubbaayyaa xiqqoo tokko guyyaatti nuuf kennu. Ukkaanfamuun isaanii qaamolee mootummaatti gabaafamullee namni isaaniif birmate akka hin jirrellee dubbata Ahmad. Obbo Isheeteenis yakki nama ukkaamsuun raawwatamu haaraa akka hin taane dhugaa bahan garuu daa'imman haala kanaan jimlaan ajjeesuun kun nu mudatee hin beeku jedhu. BBC Afaan Oromooti kan caqasaa jirtan oduuwwan gaggabaabseen isinitti hima. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen seeraan ala ijaaraman diiguuf jedhe. Amajji 2 bara 2012 irraa eegalee weerara lafaa seeraan ala yeroodhaa gara yerootti babal'ataa dhufe ittisuuf jecha manneen seeraan ala ijaaraman diiguun akka eegalamu waajjirri kantiibaa magaalittii beeksise. Godinni Baalee bakka lamatti bahee Baalee lixaa fi Baalee bahaa akka ta'u manni maree kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa walgahii isaa idilee har'a taa'een murteesse. Kunis hawaasni godinichaa tajaajila mootummaa eenyatti akka argatan taasisuuf jedha ibsi biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa baase. Afrikaatti kubbaaniyaan bilbila moobaayilaa guddichi MTN garee shororkeessitootaa jedhaman akka Taalibaanii fi Alqaayidaatiif matta'aa kenneera jechuun manni murtii federaalaa US himate. Kubbaaniyaan kun dhimmicha akka qoratu ibsus garee jedhamaniif maallaqa kan kenne utubaawwan neetworkii qabeenya guddaa irratti investi godhee miidhaan akka irra hin geenye akka eeganiif jedheeti jedhameera. Dubartiin lammii Roomaaniyaa baqaqsanii yaalirra turte ibiddaan gubattee erga duute ogeessota irratti qorannoon gaggeeffamaa jira. Ogeessonni baqaqsanii hodhuu wal'aansa kana taasisuun dura rakkoo fayyaa yookaan infekshinii akka hin uumamneef alkoolii erga fayyadamanii booda albeen ogeessonni ittiin baqaqsan annisa elektirikii waan qabuuf ibiddi itti qabachuun gubatteeti kan isheen duute.
Awustiraaliyaan jala bultii bara haaraa miidhagsanii simachuuf riichitiiwwan gadhiifaman irratti mormiin jiraatus akkuma karoorfameen gadhiistee jirti. Ka ittaanutiin barreessaa fi qondaala ABO Yaazoo Kabbabaa hordofaa irratti himata dhiyeessuuf beellama dabalataa guyyoota 23 poolisiin gaafate manni murtii kufaa taasisu abukaatoon isaanii obbo Milkiyaas Bulchaa himan. Namootni shororkeessummaan shakkamuun galmee Yaazoo Kabbabaa fi injiinar Daandii yookaan Tafarii Garbooshee jalatti to'annoo jala jiran har'a mana murtii lidataatti dhiyaataniiru. Abukaatoo isaanii obbo Milkiyaas dubbiseera. Beellama darbe irratti qorataan yakkaa ka federaalaa bu'uura seera labsii farra shororkeessummaatiin biyyaa 28 qorannoo yeroon itti xumuradhu naaf kennamu jechuudhaan kan gaafate turan. Kanaaf waa'ila koo abukaatoo Tolamaariyaam Magarsaa jedhamu waliin dhiyaannee tokkoffaa ragaan inni walitti qabadda jedhe ragaa shakkamaa kan harka jiru tun ta'in qaama mootummaa harka ragaa jirudha. Namoota biroo ragaa dhaga'uu nama isaa wajjiniin shakkee qabee to'annaa jala galchuuf yeroo dheeraa qaba ture. Kana hundumayyuu gochuu ni danda'a ture. Kanaaf guyyaan 28 kan gaafatan kufaa ta'uu qaba. Ammumaan kana mirgi wabiisaa maamila keenyaaf eegamuu qaba. Wanti machiisu yoo jiraate immoo himatamuu danda'a yeroo barbaadetti nama teessoo dhaabbii qabuudha nama beekamaadha namni kuni jechuudhaan qalmine mani murtiis bu'uuruma kanaan qorannoo qoratee gaaffii qorataan poolisii dhiyeessee bu'uura seeraa kan hin qabnee fi fudhatama kan hin qabne waan gochuu danda'u hundumayyuu yeroo kennameef keessatti gochuu ni danda'a ture. Gaaffii abukaatonni kaasan fudhatama argateera jechuudhaan kufaa jalaa godhe yoo himannaa qabaatan guyyaa 10 gidduutti himannaa keessan akka dhiyeeffatan kana ta'uu baannaan ajaja isaanii jiru kennuudhaaf jechuudhaan galmeen waxabajjii amajjii tokko bara 2012tti beellamni jijjiiramaa kennamee jechuudha. Himanni isaanii shororkeessummaa wal qabatee maal kan jedhudha? Buufata poolisiitti qorataa poolisiitu shororkeessummaadhaan shakkee jira. Qorannaan irratti qoradhaa yeroo naaf kennamu jedhee ji'a gurgurtu bu'uura labsii sana fayyadamuudhaan gaaffii isaan gaafatu. Achi keessaa akka shakkiitti kan isaan irratti kaasan abbaa korbeetti ijaaramuudhaan shanii wajjin hojjechuudhaan leenjii fudhachuudhaan aangawoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf qophiirra otoo turanii shakkee kan jedhu. Galmee afurtu ture yaazoo fa'aa dabalatee galmeen dhimma kana fakkaatu galmee fiixaa caalaafaa jedhamanii fi galmee daandii garbooshee yookaan immoo safarii garbooshee jedhamu haaluma wal fakkaatu qorataan poolisii guyyaa 28 dabalataan achi kirtuuf gaafate nuyi falmiima wal fakkaatu kaasne mani murtii haaluma wal fakkaatuun beellamni guyyaa wal fakkaataatti kennamee jira. Ka xumuraatiin rogeessii fi xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed paartii koongirensii federaalistii Oromootti makamuun siyaasa keessatti hirmaachuuf murteessuu isaa ilaalchisee yaadotni garaagaraa hedduun ka'aa jiru. Kaan rogeessa ta'ee qabsoo finiinsuu qabaa wayita jedhan kaan ammoo qabsoo asiin ga'e dursee sagalee argachuu qabaa jedhu yaada namoota garaagaraa qindeessineera. Hayyuutu lama bayyana sanbatuu jedhama. Egaa Jawaar durumaanuu dhiira adda Oromooti. Makaafaa'utti makame waan gaariidha. Duraanuu gaaddisatti jalatti walitti qabaa ture isaanii. Uummanni Oromooti san eegaa ture kana fuulduratti hundi isaanii tokko ta'anii beektonni keenya akka ol ba'an kana barbaanna. Abdii Hussein jedhama. Gaba magaalaa Sallaati. Paartiilee kanaan dura wal madeessaa turaniin ala paartiin jiru amma paartii koongirensii federaalistii Oromooti. Kanatti dhufuun isaa wanna baay'ee gammanneedha. Dhuunfaadhaan dorgomuun Jawaar sagalee takka qaba. Kanaaf kanatti makamuun akka Oromoottis akka qeerroottis wanna guddaadha wanna nullee eegaa turreedha. Haji Mahammad Jibriiliin jedhama magaalaa Direedawaatti irraayi. Jawaar kaafaa'oo bichatti galuu qofa odoo hin ta'in paartiin Oromoodhaa hundaa'u nama gartee tokko godheeti sanuu walitti isaanuu tokkummaadhaan akka waliin qabsaa'an nama godhu jeeti waan yaaduuf jecha. Uummanni illeen kan duraan filmaatatti hin hirmaanne hundi har'a Jawaaris bikka kaneessatti hirmaachuu isaatiin akka gaariitti uummanni keenya irratti hirmaata. Filmaata kanarratti iyyeetii yaadan. Gammachiisaa Akkalaa Fiitumaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Birraajitti. Paartii siyaasatti Jawaar Mohaammed dabalamuun paartii kaafaa'utti makamuun isaa gaariidha. Paartii haaraa uummanni isa bilaachuu uummata Oromoos bitaachi halchuudha. Paartii biroo dabalamuun isaa baay'ee namatti tola. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa raadiyoo galgala kanaatiif qopheessinee asumarratti xumurreeti kan jirru Hamza Hussein waliin ta'uun kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddisaan ture. Boru walitti deebina nagaatti.